ከገባችሁ ይሄ የሳልፊናው ልጅ ነኝ ምናምን የሚለው ፎቶ ላይ የአማራ ልጅ ነኝ የትግሬ ልጅ ነኝ እኔ ነኝ ያለው ይሞክረኝ የሚለው ላይ የሰውየው ወታደር እዚህ ሀገር እንደሚበዛ ታውቃላችሁ። ፖሊስ እንደሚበዛ የፖሊሶቹን ከጫማው ጀምሮ እስከ ኮፍያው ድረስ አድርገው እሱም ስትሰራው በካሜራ አየቻት። ከዛ በኋላ ለአገራችን ልብስ ንቀት ነው ይናቀችን እኛም ብሎ ለአንድ አመት እስራት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወረወሯት። አንደኛዋ ደግሞ ምግብ የሚመገቡት ምግብ ሳህኖቹን እንደዚህ ካሜራ ያነሳች ፎቶ ፖስታው ቲክቶኩ እመንጋ ነው የሚደርሰው ሴትየዋ ጋር ደረሰ። ስልካችሁ እንደተጠለፈ ታውቃላችሁ። እዚህ ሳውዲ ስልክ ላይ ሲም ላይ የምትጠቀሙ ልጆች ለእናንተ ነው እሺ። ከዛ በኋላ እቺ ልጅ ምን ትሆናለች? የፎሰተችው ቪዲዮ ሴትዮዋ ስኮር ስታደርግ ሴትዮዋ ጋር ሄዶ ገባ ራሱ እቃው egaa gadhumatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa waliif sheerii godhaa jechuudha. Egaa keessattuu ijoolleen gola madaamii keessa jirtan akkuma dhagaa jirtan wanti isin miidhu wanta isin fayyadu adda baafadhaa beekaa. Kanaafuu osuma waan fe'ee ta'ee uffata isaanii waan isaanii ofitti fidina. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaan YouTube jalatti jalatti argamtan jirtu bakka jarsanitti nagaan waaqayyoon faa baay'atu jecha. Egaa yaa obboloota koo akkuma dhagaa jirtanii yeroo baay'ee nan dubbadha. Wanti isaan godhan miidiyaa irratti viidiyoo keessan arguu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa. Namoota waan ijoollee beekan hin jiru. Garuu namoota akkas godhaniif namoota yeroo hunda suusii tiktokii qaban baqaa ni jira mitiire viidiyoo ani wantoota hin taane warroota hojjetan uffata isaanii kan uffattan dhiisatu dhugaa dubbachuuf ofittuyyuu hin qabina uffata isaanii jechuudha. Argitanii amma uffata namicha irraa jala kaawwataa daraa jechuudha. Uffattee maal gooti viidiyoo waraabdee tiktokii irratti galaksisti. Yeroo galakkistu kana ishii viidiyoo ishii hunda argitee mana hidhaatti ijoollee lama jedhan ijoollee lama suurri ishiitu isin jira mijatti fuutee uffatte hoggaa tokko hidhaa ilaadha xigaabii kufa utaalan malee hin cabanii kan jedhasan tini galee namni rakkina ofuma isaatiif mushkilaa uuma ofitti. Kanaafuu kan dhufneef hojiif waan ta'eef uffata isaanii uffannee of laaluuf miti. Yookiin immoo tiktokii fooloo guddifachuuf jecha uffata isaanii uffachuu maaf barbaachise? Kan kee uffadhu yoo barbaadde waan barbaadde akka barbaaddetti uffata dhiiraa sijammar keessattuu immoo uffata dhiiraa uffatti. Ilaala hojii ijoollee keenya ilaala dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu yaa obboloota koo ijoolleen keenya waan akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa. Sirriitti of eeggannoo barbaachisa. Namoonni waan isaanii hin jaallannes hin jira. Namoonni immoo ijoolleen tokko hin jiru. Ani ijoolleen keenya iyyuu baay'een arga tiktokii irratti jechuudha. Shintibeetii keessa seenanii maal godhu uffata ishiin shintibeetii goote uffatanii tiktokii waraabu. Akka waan isheen miidiyaa hin fayyadamne akka waan tiktokii hin beekne ijoollee baay'een beekan iyyuu dhugaa dubbachuuf. Borummoo kun rakkoo isaanumatti fide. Rakkoon isinumatti dhufa. Kanaaf irraa of eeggannoo godhaa. Waan akkanaa kana dhiisaa. Waan akkanaa kana dhiisaa. Maal gooti uffata namichaa keessattuu kan wattaaddaraa kan hojii kan foolisii uffattee tiktokiin waraabdi. Kun maal agarsiisa? Kun beekuma. Kan baate biyya kaayyoo ishii deeggattee amma waggaa tokko hidhamuu jechuun ilaala. Ookeen baasu ookeen hin baasan. Akkuma ishiitiin saba ofitti fiddee jechuudha jettiin. Kanaaf uffata isaanii abadan. Yoo sii kennan iyyuu maal gochii kaawwattee tiktokii irratti waraabda. Miidiyaa irratti. Ees falligimu ko. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Waan isaanii irraa fagaadhaa. Dubbii ofumaas argitan amma mittuni ofuma fireetiif dubbii shamatattee jechuudha. Waan si ajaa'ibu. Tunaan akkanatu nama nazaazantu qixaatidha. Maal gootii hojii dhiistee sanuu surree namichaa kaawwattee sheemno. Ani akkanaa dubartiin akkanaatu dhugaa dubbachuuf ammas taanen ani akkanaatu yoo hidhamteeyyuu namayyuu garaa nama nyaattu. Baalageedha. Maal gochii uffata namichaa uffatti.
keessattuu immoo kan warra dhiiraa uffattee TikTokii na waraabdi. Ani akkana kun maalidha xigaabi. Akkuma amma feeyyuu yoo xaggabdi uffata isaanii uffatuu hin qabdu. Ishiin saraatanyaadha hin beekti. Bakka ishiin naqamne nan naqabattee. Waan akkanaa kun sirrii miti. Irraa of eeggannoo godha. Bakka simeenyuun jenne bakka nama hin ilaallanne dhaqxa. Amma micittiin miila darbe uffata naa tokko siitteetti kenninaan ishiin kaawwattee TikTokidha waraabde. Ishiin argitee ofirraa baaste. Kuni maal agarsiisamee ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf. Nama tokko lamaan qabu koo ani kanaafuu yaa obboloota koo rakkoo akkanaa kanaa waaqayyoon waa oolchuti. Harkumaan rakkina ofitti fiduun gaarii miti. Dursitanii xinqaaqee godhachuun barbaachisaadha. Waan isaanitti irraa fagaachuu akkasumas immoo ni beektu araboota macheem warreen beektanii ijoolleen haaraan immoo wanta ansareen keessan hin jaallanne wanta miidiyaa irratti argitan namni tokko gaafa waan nama tokko mudannoo san akka nama biraatirraa baratanii fi ijoolleen akkanas annamu ijoollee baay'eedha. Kanaafuu nama tokko jalatti argitanii viidiyoo san ishiidhaaf TikTokiin akkanatti guddatee yookiin immoo kanatti ishiin guddattee oduu isaan ilaaltanii gocha namni badaan tokko godhu jala ilaaltanii hojjechuu osoo hin taane amma tuni baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf sheemidha. Keessattuu kan warra dhiiraa kaawwattee sanuu Saa'udii keessatti ashqabaati osuma beektu ndoo dhugaa dubbachuuf aniin qabaman gaafa jedhanii waan narrifachiisne maaliif hojii ijoollee keenya waan beeku waan tulurraan argan waan isaaniitirraa adabadha. Kanaafiyyuu xinqaaqee gochuu waan isaaniirraa fagaachuu wanta isaanii dhiisu wantoota akka miidiyaa irratti nyaata yeroo nyaata miidiyaa irratti uffata miidiyaa irratti waan akkanaa kana yoo isinitti hafee ofiifuyyuu mana madami keessa hin baane ofiifuyyuu mana isaanii keessa hin baaneeti yoo hafee wanti isin hojjettan baay'eetu jira. Wanti ittiin dhugaa dubbachuuf faayidaa qabu hojjettanii yoo meeqatu jira teechanii. Garuu keenya ijoolleen bakka akkanaa kana of mul'isuudhaan duratti immoo ani nama akkamiiti bakka kun nama jaalaa eessan jira jettee of ilaaluu qabda. Si galee akkuma nuyi viidiyoo hojjennu kana ani amma kilaasikii keessa osuma waan barbaade ta'e kilaasikii gizeen hojii xumure akkam barbaadetti viidiyoo kee waraabu ala TikTokii wala Facebook. Kanaafiyyuu obboloota koo waan akkana kanarraa of eeggannu kun khalaas wanti isin ganaa booda sikii jettanii wanti isin boochiseen intin isin jedhu tokko hin jiru. Kanaaf irraa fagaadha irraa of eeggannu godhaa osoo isin irraan ga'in osuma dhugaa dubbachuuf amma namoota ijoollee meeqatu qabame ijoollee meeqatu hidhame uffatuma isaanii kan waanuma isaanii kana hojjetan kun diraamaa hojjennaa jedhe uffata namtichaa kaawwate. Salphina kun dhugaa dubbachuuf akkanatti qabamuun salphina guddaadha. Kanaaf wantoota akkana kanarraa dursitanii of eeggannoo gochuu qabdu wanti isin jedhuuf kanaaf wanta nama fayyani tokkoof jecha mucayyoon tun TikTokii faayidaa hin qabne kanaaf jecha amma hoggaa tokkicha hoggaa lama hidhamuu jechuun salphina. Hojii ishiitirraa baatee waan dhufteef dagattee gana waan akkanaa kana ijoolleen biraatiif iyyuu fakkeenya ta'aaf namni biraatu iyyuu irraa barata. Ijoolleen biraatu maal gochuu uffata nama dheengadda takka uffata namtitti uffattee namtittiin TikTokii marra kanattirraa TikTokuma sababanyaa kanarratti argite hiisiste. Okay, ishii galchite. Namni tokko gaariidha. Isheen tun isa lammaatti dabalamte jechuudha.
namni tokko walirraa barachuu hin qabdani, walirraa barachuu hin qabnu. Waan nama tokko miidhe deebi'ee namni sun akka itti miidhama. Kanaaf irraa baradhaa. Wanta namni tokko faayidaa hin qabneef isheen kun akkana taate jechuudha. Kanaaf namoota waa tokko muudannoo nama dhugaa dubbachuu muudannoo dhaggeeffachuu hedduu takkan jaalladha. Ijoollee muudannoo asitti miidiyaa irratti illee namoota himatan muudannoo dhugaallee ta'ee soba ta'ee dhugaa dubbachuuf muudannoo waa baay'ee sin barsiisa. Kanaaf mucayyoo sun amma muudannoo ishii sanirraa wanta ishii muuda sanirraa of deebiste sinii galee namni tokkorraa baree of deebisuu qaba. Sinii galee moo laazim ammasii muudatu jechuu. Anna akkanaa viidiyoo biraatti nagaa walitti deemnutti nagaan turaa, turtii gaarii qabaadhaa, irraa of eeggannoo godhaa wantoota akkanaa waaqayyo hunduma keenya waliin haa ta'u nu haa eegu. Nu immoo waaqa biratti of eeggannoo gochuu qabna. Turtii gaarii qabaadhaa.